dhukkee irraa kaasi lubbu wallaahi dhugaa kee jette gizee mara mucattii miskiina guyyaa mara boochisan asitti maal wannaa namaa malee waan biraa bultii namaa malee waan biraa irraa haasa'uun beekani Oromoon. You are right. Waan gaarii dubbatte wallaahi billaahi. Miskiina namaa maa guyyaa mara boochisan. Obboleettiin qabu keessii boochisu maal tiktookii isii malee tiktookiin namni biraan jiru kan irraa guban. Rabbi isaan haa guba addunyaa akiraa haa gubatan isaan. Riippoortii bar oovarii tareen irra gubatee bar. Amma miiseejii kaampaanii tiktookiitti barreessanii deebuuf keessaa riippoortii jechuudha laal. Riippoortii ji'a tokko ol dura irra godhan laal. Ji'a tokko ol dura jechuudha riippoortii ganama galgala irra deebanii irra godhaniin bar. Guruppii hidhamee jechuudha. Riippoortii saniin irra gubate bar. Malee kuwaasii isiin kaleessa televezyiinii irra qabdee agarsiiftee miti maali kuwaasii marra qabaniitiin akka barbaadanii viidiyoo waraabanii gallakkisaan jiran ijoolleen kennu. Addunyaa rabbiin isaan haa maal argaan jirtanii bar kuwaasii bar irruma qabanii televezyiinii irra qabanii yoo ta'eyyuu warning akkaawwantii itti kenna maali walli ilaaluutti hin jiru. Yoo ta'eyyuu warning akkaawwantii itti kenna malee irratti hin gubatu. Yoo ta'eyyuu warning akkaawwantii itti kenna si galee. Maali wanti ati godhaa jirtu kun waan seeraan alaati jedhee warning akkaawwantii itti kenna malee irratti hin gubu. Osoo dura warning akkaawwantii qabaate fakkeenyaaf amma warningiin kun lamatu jira jechuudha tiktookii kana keessatti. Tokko live warning jira kan akkanaan direct warning sitti fitu. Live warning tu jira jechuudha. Liivii kana osoo akkanatti taa'u warning kasi kennu jira. Sun amma maal si godhe irra deddeebee osoo si kenne tiktookiin kan keen gubatu. Gina immoo akka lamuu deebitee live hin seenne si dhoogga malee. Warning asirratti deddeebinaani lamuu akka ati live kana hin seenne si godha. Garuu akkaawwanti warning ammoo profaayilii jalatti waan diimaa agarsiisu suni akkaawwantiin kan kee hiree gabaabduu qabaachuu sitti agarsiisa. Akkaawwanti warning profaayilii kan kee gaditti mataa viidiyoo kan keetiiti olitti maqaa kan kee gaditti kasi agarsiisu tiktookiin kan kee hiree gabaabduu qaba. Wanni ati poosti gootuu fi wanni ati hojjetaartu sirrii ta'uu dhabu. Kaampaanii tiktokii biratti sitti agarsiisa. Muyyattiin tun kana hin qabdu. Warningii hin qabdu. Laayivii adabeen beeku. Waa takka godhee hin beeku. Guyyi bar waan oovarii tareetu guyyaa takkatti onlaayinii gubbaa buusee bar. Waan oovarii tareetu guyyaa takkatti onlaayinii gubbaa buusee. Rabbiin addunyaa akiraa isaan haa gubu ara. Warroota hinaaftota isaantu kennaafi yoo geema taphatte isaantu kennaafi maaliif jalaa guban? والله ديوسوتا والله إن شاء الله وكا ميجايون تكتيك هتو قبديراني أكا تو بانتي ورني كون يسين دانجس ومجان يسين لي مجاريفة مجاقلي في ربي ورسي تكتاكين دانجل فوبر رب عبد الله بر تكتاكي ما يودي كاتي كاكوما رب صديق قبدي كاكوما رب لما قبدي كاكوما رب أفري وي قبدي جارسي أكاس كبا كتكتوكي تيمي بر جيم مال إني رزيني وان كنا مال إني بر غافينا تتابر wanni sini waliin beeku osoo jiraateeti anis afaan ittiin dubbadhu qabu maaltu jira bakka waan kana maaltu jira wanni siin oromoodhaaf fixachuu qabdu wanni siin qaltee isinii fixachuu qabdu maaltu jira gaafii baga gubateedha wadaddi qaalaa deematu gubadhu ilmoo saree baga gubateedha baazala usha itti miqanyan wallahi itti miqanyan wallahi hedduu garaana nyaatti tiktookii miliyoona tokko kuma dhibba lama sumaaleen namni abbi nama wal guddisa kennamoo nama gata maali jaanii bar makii as dhuftee bar jaaniin beektaa makii as dhuftee bar naahoomiin kun makii as dhuftee bar makii as dhufee ol ba'e naahoomii jechuudha ni beektani dheengadda miliyoona takka kabajate jaaniin jechuudha osoma isin mataa isii keessa gadi tumtan miliyoona lama kabajatte dheengadda kabiraa kafooloo kuma dhibba jaha olii qabdi mucayyoon tun feetu isaan arrabsitee feetu oromoo arrabsitee ni qaxxaamti malee tiktookiin irra gubatu hin jiru akkaawwantii walirra guban hin jiran. kun hinaafaaf irra gubani rabbiin isaan haa gubu akka ati baante ilmoollee isaan hin guddisanii fi tiktookii birrii tiktookiin illee namni isii waa godhuuf hin jiru dayyuusonni kun isaanumatu lafatti hafa rabbiin isaan haa gubu addunyaa akiraa wallahi namatti naafu rabbiin beektaa ta isaa gaduma jedhe rabbi insha Allah milikataan nutti haa mul'isu gabbayeetuma namni sun ufumaan argitee kaawwannaa haa jedhu rabbiin addunyaa akiraa isaan haa gubu wallahi
دعاء ما تقولان رجعت عليهم بيكون ربنا الدنيا آخرة اتهاجم حكايسي أمو ربنا باسو أمو حتى تون أغاديوني باتي أما دفني وان جدًا أما دفني هاد عربي تا الدنيا أنا ما ظلمو دنديتا بورغا فاكرا أنا ما ظلمو دندين نجرا ميچايون تون أسر وني إسين أما أنتنا بدا أما وني إسين غوتنجرو ميچايو كبجا دكا غدا كبج دفني وافر أبو الدنيا آخرة ربي نسان هاغو إن شاء الله ربي جزاها كفلو في هاغا قلبي إسي چبسس قلبي نساني ها چبد والله دعاء تقول هاغا قلبي إسي چبسسن نمني هاغا رفتوني بيتا هاغا إسي رفتشي سسر أرغتي الدنيا آخرة ربي إسان ilmo isaaniitiin rabbiin isaanii haa deebisu dayyuusota kanniin warra argitee namaa rafeen bulle kana miqanyaa namaa kana rabbiin haasida ijaa rabbiin namarraa haa qabu rabbiin isaan haa gubu ibidda jahannami rabbi isaan haa gubu insha Allah mucayyoon rabbiin argitee kaakun waa tiktookiidha amma irra deebiti atuyu yo ke sanu kadib afuri shane kanu tokko chake sakeni aga sobat ende account ni miti abba abdalla account marrakko kaba account adira account ni akka barbaadetti wanno gochuu dandeetti wala boya rabbi Allah mal wonuma namni edayo oromo galata eda oromo yo mu khati chapsite male yo galata olte fi faydan qabani ay oromo edayo khairi tolte wani khairi oromo finta ujecho yo oromo mu khati chapsite male yo halkane guya kadan isan dibde male yo ajandan tan bafte male da yusota kanin warra argiteka warri wan kana dalage oromo da warra hinaftota kana dalage kalaashe ishi bakka boruma haa ta'u ishi bakka yoo borullee ta'ee borullee booneetiin jennee rakkoon qabu yoo amma isinillee mijechuu dhabeetiin jedhee haayaa taate ishi kuno ka accounti barreessa jala deeme fahime asala ana oromoo tana keessa galtee iyyuu bar afaan amaariffaan dandeetti afaan amaariffaatiin miidiyaa kana fayyadamtee natti tola wallahi maal jala deessiti maal abbaa isaaniitiif isaan jala deessan maal goote isaantu bulcha ka bulfatu qabdi abbaa manaa qabdi jaalatamaaf kabajaan heerumti ani har'a yoo asirra si faarse rakkina qabaa durbummaa akkamitti irraa fudhateedhe akka waan gaafa ibsaan isii qotu jala taa'ee inni aramee wayititti bar durbummaa irraa fudhadhe gaafa inni isii qotu ati jala teettee aramte moo bishaan obaafte barsee ajaa'ibaa bar wallaahi billaahi ummata zabanyaa hudduu namaa mara dadhabne rabbii kee gadhe zabanyaa hudduu namaa gaafa labli bi waan biraati wallahi ajaa'ibaa bar zabanyaa hudduu namaa mara dadhabne irraa fudhatee hoo dhabee hoo sun mirga isaati isaa dhaqe beeka isaa dhaqe beeka ati hoo maal inni hoteela san kee mana isaan galan keessa turte ati isaa sanitti isaa dhaqe beeka isaa jedhe beeka maalumatu si galcha ajandaa ta'a amma kun faati bar udube kani dayyusonni gaafa asaabota beeta gaafa dhiirri gabbee dubbatu dubartoonni meedhi dhugaadha amma daal dubartoonni gaafa makitti hinaaftani dhugaa qabdan wallahi dubartoonni yoo waa'ee makii dubbattan dhugaa qabdan an dubartoota isin irraan kaadha maaliif jennaan waggaa sadi guutuu gurbicha diimaa kanaa waliin sooliin caammaa isin irraa dhumataa ture dhugaa qabdan shamarran wallahi billahi shamarran oromoodhaa dhugaa qabdan waggaa sadi guutuu jechuudha argitanii namichi kun luka takkaan isin dhaabe akka paaltazaarii dhugaa qabdanii isin irra laallama akka paaltazaarii luka takkaan isin dhaabe
dubartiin suuraa isaa qabattee hin boo'in yoo jiraatte nama muraasa silaan boo'ee suuraa isaa irratti Ime yaada dhubeatillee. an boo'ee suuraa isaa irratti qoy gisee hunna san qoy waan boo'ee irratti fakkaatu boo'ee sila an hin boonne dubartiin suuraa isaa qabattee hin boonne ibsaa qabattee hin boonne yoo jiraatte nama muraasa yoo jaartii jaarsa qabduun alatti jechuudha tammaan jaarsa qabdu illee ilaalu noot sinigalee nama muraasa dubartiin osoo suuraa isaa qabattee hin boo'in hafte isi yoo wanna jettani yoo irraa maraattan yoo arrasitan dhugaa qabdan dhiirri hoo warri dhiiraa hoo ka jaartiin tantee ka feestaala jala cittee sitti dhufte maal haa goonu jedhama mana suuqa geessi hodhi obboleessa kiyya turkii fageessi hodhi bayyati turkii geessi hodhi si gargaarsifnaa koottuuti ija raraabanii bar ija mee maal jettaati waan ibsaan jedhe kanarratti jetti suuraa isaanii uf duuba keette mee maal jettaati waan ibsaan jedhe kanarratti haati tiyyalee durbummaa qabdi kaa ofii haa ta'uyyuu hin heerumne ganaadha ganaa bizuu nagara waa hedduutu si eeggata gana Kolkolleetan. argite hin heerumne gana eessa jirti durbummaa yeroo ammaa akkana naasaya malee akkamitti durbi takka ta heerumtee mana dhiiraa hin geenne takka ta heerumtee harka dhiiraa hin geenne takka eessa jirti durbummaa yeroo ammaa jetteetiin wanno gootee haasoo ta heerumtee mana dhiiraa hin geenne takka shame on you Thank you. heerumtee mana dhiiraa hin geenne Good point. dhiirri hoo taa'ee gadi dalfasoon kun dalfasoo ofii sadii lafa dalfasoo ofii sadii lafa gadi darbee taa'eetiin bar taa'ee Zarii qabatee asitti salaam alaikum jedha dhufe salaam alaikum faadiya akkam faatuma akkam jirtanii sila namichi keenya sun maal jedha sila dhiirri baalee tan takkanan san maal jedha sila nagamaa qabuun ni yaade waalaikum salaam mee dubbadhu waan inni jedhu kana dhageettee dubbadhu mee barna ajaa'ibaa bar keessattuu bintii tanniin fa'a na ajaa'ibaa bar na ajaa'ibaa bar wallaahi billaahi na ajaa'iba anamma wanni jechuudha inshaallah yoo heerume wallaahi jaarsa kiyya akka kangaaroodha guyyaa jechuudha garaa keessa ol deeffadha halkan ammoo gadi baasa jaarsa koo jechuudha guyyaa akka kangaaroo garaa keessa kangaaroo argitanii mi ilma ofii bakka itti dhosit akkasitti dhosa jaarsa kiyya jechuudha inuma ijaan hin argine isin yaa ummata michi jireenya namaa inuma ijaan hin argine jaarsa kiyya biyyee tuna nyaatee konfiin na nyaatti malee hin heerumu feemasii miidiyaa jaarsa feemasii miidiyaa kanarraa hin heerumu akka isin fuutaniitiin guyyaa hunda caammaa wannoodhaan hin xaragan hin heerumu amma doo feemasoota ta'uu baatanii isiin nama feemasa hin taane heerumte yookaan innis nama feemasa hin taane fuudhee akkanan gootanii jechuudha inni gara miidiyaa waliin bahu eenyu yuutuubii dalagattan bar ummanni kun guyyaa irraa bar VIP keessanii bar baajeta isinii galchaa jiran suuraa jala lamaanii fuutanii yoo yuutuubii fiddan karaa yuutuubiitiin shakkalataa ni jirtan karaa tiktokiitiin fooloo shakkalataa ni jirtan ummanni kun bar mallaqa isinii galchaa jiran bar guyyaa irraa galii isinii galchaa jiran bar nama guyyaa irraa galii isinii galchu akkamitti itti hinaaftaniin jedhaa baran nama guyyaa irraa galii isinii galchu inde nama guyyaa irraa galii isinii galchu akkamitti itti hinaaftan isin yuutuubii yoo keessatti diqqaatee viidiyoo isaan lamaanii irraa $50 sii buuti viidiyoo isaan lamaanii irraa dikkuma ta'anii haasayanii achi fuutee yuutuubii finnaan $50 $30 irraa sii buuti this is business as fuutee tiktookii kana keessa finnaan fooloon kan kee ittiin shakalata laayikii ittiin shakalata this is business you know feesbuukii maqaa isaaniitiin banattee kuma meeqa qabda fooloo jechuudha tiktookii maqaa isaaniitiin banattee fooloo kuma meeqa qabda habiibi ummata jechuudha suuraan isaaniitu guyyaa irraa mallaqa fidaa jiru
ati maal godhuu wajjin rakkattan jedhama maal godhuu itti hinaafta karaa lama mallaqa isinii galchaa jiranii barama karaa lama jaarsarraa mallaqatu isinii bu'aara jaartiirraa mallaqatu isinii bu'aa jira miidiyaa irraa galuu qabdi yoo miidiyaa irraa galte iyyuu viidiyoo isii kama isin dura waraabdanii fi suuraa isii kama isin dura maxxansitaniitu iyyuu adaduma hordoftoonni fi faaraa miidiyaa kanarratti guyyaa irraa gad dhufu baay'atuuni dhaqee sii daawwatuuni guyyaa irraa dolchee bakkannan irraa sii buuti jechuudha. Fakkeenya warroonni yuutuubii keessaa suuraa isaaniitti viidiyoo isaanii qabdan adaduma hordoftoonni yuutuubii kana dhaqanii namni keessa gadi yoo hin godhee seenaa laalaa bahuuni birriin irraa sii buuti. Wayin sobee. Insomne bar akkuma fooloon guyyaa takka irraa 200 100 kuma nama 50 60 si dabalaa deemu karaa yuutuubiitiinis viidiyoon kan kee guyyaa irraa tapsi irraa deemti dolchee bakka hin jechuun ummanni biizinasa isinii ta'e biizinasa isinii buusaa jira maal godhu lukata kan dhaabdan haa jiraatan anamma yoo karaa kiyyaa waa isinii buute malee jaarsa kiyya feema saneerumu karaa jaarsa kiyyaatti akka waa isiniin buune abdii qaba yoo jaarsa kiyya ol ba'ellee karaa jaarsa kiyyaatiin du'ee badde malee waa isiniin buutu jaarsa keessanuu yuutuubii keessanii gisee isin maxxansitanii jettanii koine eeleenaa nagari yaana saal sammuu kan keessa waa hedduutu na ka'a jechuudha waa hedduutu na ka'a inumaan argitan jaarsa kiyya inumaan argitan tiktok kanarratti hunduu jaarsa kiyya lafatti gabboonaan jaarsi kiyya tokkicha san ujaan hin argitan jaarsa haadha faatee ijaan argitan ija soo giddaan ni qadhaa sirra taa'a jaarsa dhafaate ijaan argitaniitiin inshallah ittiin shakkalattanii ittiin daldalattanii biyyaan isin nyaatti kaa inshallah oy inni nu kamana keessa oy olla godhugudii bar jaarsoleen ta'etuun illee ajaa'ibaati jaarsoleen tiyyallee jaarsi akkasila namni an itti haasa hundinuyyuu warra ajaa'ibaati ka ajaa'ibaa kun ollaanii irraa nagalchuuf na dhaadata kun anaa waliin ollaanii fayyadamuuf dhaadata rakkadhe wallahi billahi tama fitna ati jaarsoleen tiyyaa dhokatanii yoo dhokatan numatti shakkalattanii amshira oma yaadin ati shakkalattanii gaafas miidiyaa ana dhiisaanii haa fayyadamu asirra bahee isin suuraa isaa akkana gootan taanaan gubanne bar gubanne bar osoo akka makkii kana nagootanii qaata firiizii murii asirra taa'an osoo akkasii kana nagootanii qaata firiizii murii surratti deebi'ee underground jedhanii sirata ka jalaa kanniin jechuudha ka amma berri amara uffattee teettu kan underground kan uffattee qaata asirra taa'an alhamdulillah qaata jechuudha qaata firiizii murii asirra dhufe baarukaa godhadhee qaata rifeensaa dadhe malu manni akkana ummanni fitnaa buudaa lafarra deddeemtu jedhe zamaanoon tokko no jaarsa beekaa qabdaati teessan tuqi tuni rafteerri waraanatti hin ka'in himee jedhis dur hirrifaa miti maa halkan inni garaa na gubda rabbi garaa isaa gubu jechuuf abaarsa maa garaa na gubda maa garaa si gubee namni Akka gubate gaafa geemii mubeedhaa viidiyoo takkan hojjennee fi kottu bayi iddoo harree seenii bayi hoola geemii mubaarakii viidiyoo hojjechuu bira tartaniitiin bari hoolota 100 meeqatu jala sanitti argan faayidaan isin buuftan maal inni viidiyoo makii hojjette